Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii lixa Oromiyaa, zoonii Kibbaa fi zoonii Harsadeetti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhataniin injifannoo argachuu hoogganoonni zooniilee beeksisan. Harri caamsaa 4 bara 2026 ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagantaa kanaan injifannoo humni bilisummaa Oromoo Waboon zooniilee garaagaraa keessatti galmeesse isin dhageessifna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii lixa Oromiyaa keessa socho'u godina Baha Wallaggaa aanaa Saassiggaa bulchiinsa magaalaa Jimaataatti har'a caamsaa 4 bara 2026 tarkaanfii cimaa fi karoora irratti hundaa'e humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu isaa ifatti beeksiseera. Akka odeeffannoon Waboo zoonichaa irraa argametti tarkaanfiin kun yeroo gabaabaa keessatti kan raawwatame yoo ta'u loltoota mootummaa irratti miidhaa ulfaataa geessisuun loltoota hedduu du'aan adabuu fi baay'een isaanii ammoo madaa'uun isaanii ibsame. Tarkaanfii kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo Waboon tiksee impaayeraa bakka qubsumaatti barbadeessuun magaalaa Jimaataa guutumaan guutuutti to'annoo fi jala oolchuun isaa eerameera. Haaluma kanaan loltoota mootummaa keessaa 7 fayyaa isaaniitti harkaan qabachuun booji'ee qorannoo barbaachisu irratti gaggeessaa jiraachuu qondaalonni Waboo ibsaniiru. Gama meeshaalee waraanaatiin qawwee AKM 20, gumbii rasaasaa 40, rasaasa AKM 1000, qawwee duubatti hafaa fi boombiin F1 hedduun ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan waliin harka Waboo seenee moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Haalum kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa tarkaanfii cimaa fudhateen diina hedduu du'aaf madoon adabuu fi loltoota bilisiginnaa 15 fayyaatti booji'uun dhagahame. Gootichi abdiin uummata Oromoo Waboon zoonii Kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa bulchiinsa magaalaa Biyyoo keessatti caamsaa 3 bara 2026 tarkaanfii cimaa mooraa diinaa 3 irratti fudhateen loltoota PP hedduu du'a fi madoon adabuu beeksiseera. Dabalataan tarkaanfii kanaan loltoota 15 harkaan qabuun mirga booji'amaa eegee fi barnoota haaromsa sammuu kennaafii jiraachuu hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa himaniiru. Gama injifannoon meeshaaleen waraanaa PKM 1, AKM 14, boombiin F1 5 fi dookumantiiwwan garaagaraa hedduun harka Waboo seenuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolee jira. Haaluma wal fakkaatuun Waboon zoonii Harsadee tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa federaalaa irratti fudhateen du'a fi madoo ulfaataan adabuu beeksise. Akka odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqabeessutti tarkaanfiin kun zoonii Harsadee godina Baha Shaggar aanaa Dugdaa keessatti kan raawwatame yoo ta'u addatti gandoota akka Kooyyee Jajjabaa fi Qorkee Adaamaa gidduutti iddoo Baalawaldii jedhamutti kan gaggeeffameera. Akka odeeffannoon Waboo irraa argame addeessutti tarkaanfiin kun ganama barii irraa eegalee haala qindaa'aa fi karoora dheeraa irratti hundaa'uun kan raawwatamedha. Tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa naannicha keessatti bobba'anii jiran 45 battalatti ajjeeffamuu fi 20 ammoo madoo ulfaataan rukutamuun isaanii mirkanaa'eera. Dabalataanis Waboon tarkaanfii kanaan hidhannoo hedduu loltoota mootummaa irraa hiikuun harka ofii kan galfate yoo ta'u akka eerametti PKM 3, isnaayipara 1 fi qawwee AKM hedduun rasaasa isaanii waliin moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasifamuu ifoomsaniiru. Maddi odeeffannoo Waboo keessaa akka ibsutti tarkaanfiin kun humnoota mootummaa naannicha keessatti maqaa gibiraa fi kaardii filannoo humnaan fudhachuu qabdu jedhuun uummata nagaa hiraarsituu irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a jedhameera. Akkasumas tarkaanfiiwwan wal fakkaatan akkanaa gara fuulduraattis diina Oromoo irratti akka fudhatamu jabeessanii itti fufuuf qophii irra jiraachuu himaniiru. Naannoon godina Baha Shaggar keessumaa aanaa Dugdaa keessatti yeroo dheeraaf bakka humnoonni mootummaa gochoota fokkisoo akka lubbuu namoota qulqulluu balleessuu fi saamicha garaagaraa uummata irratti raawwachuun beekaman keessaa isa tokkodha. Haal kanaan jiraattonni naannichaa yeroo hedduu sodaa jireenyaa fi yaaddoo guddaa keessa akka jiran gabaasonni maddeen irraa nu qaqqaban hundi ni mul'isu. Gama biraatiin uummanni Oromoo tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti tiksitoota sirna PP irratti fudhatan kanneen gammachuun simatanii hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti waan dandeenyuun Waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun ibsaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.